Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Oro jala jirtan hundi keessa baga nagaan jiraattan isiniin jedhee barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi akkasuma gaafii namoonni gaafataa turtan barnoota akka dabarseen ture online irraa haala isin maallaqa itti argattan jedhe isin agarsiiseen ture. Irra baay'een keessan maqaan isaa maali jedhaa turtanii akkasuma online sana irraa maallaqa haala isin argachuu dandeessan, haala isin irraa baafachuu dandeessanuu fi haala isin itti ergitanii geemii taphachuudhaan maallaqa guddaa itti argachuu dandeessan jechuudha. Website kana irra seenu haala kamiin akka isin maallaqa irraa argachuu dandeessan isin agarsiisa. Inni lammaffaa haala isin karaa isin itti argachuu dandeessan jechuudha. Maallaqaan kan isin taphattanu akkasuma maallaqa yoo taphattan wantoota hedduu geemii hedduu jira achi keessa kan irra seentanii taphachuudhaan carraa keessan fayyadamuudhaan maallaqa guddaa karaa argachuu dandeessan jechuudha. Haala isin itti taphachuu dandeessanuu fi haala isin maallaqa itti argachuu dandeessan yookaan immoo haala isin itti ergitanii irraa baafachuu dandeessan isin agarsiisu. Haala kamiin irraa ergitanii yookaan irraa itti ergitanii haala isin taphachuu dandeessanuu fi yeroo maallaqa argattanii immoo haala kamiin akka isin irraa baafachuu dandeessan isin agarsiisu. Website kana tureera eegan agarsiise namoonni immoo jalatti haala kamiin irraa maqaa isaa nu himi akkasuma maallaqa haala kamiin irraa baafanna akka jedhu na barreessaa turtanii. Kanaafuu haala kamiin akka isin itti fayyadamuu dandeessan isin agarsiisa. Na waliin turaa isin jechaa channel kan koogaa warri hin beekne YouTube irra seenuudhaan Abduu Oro jettanii argattu. Abduu Oro jechuudhaan argattanii haala kana isin bana mallattoon profaayilii kudha tuqudha yookaan immoo maqaa kudha tuqudhaan viidiyoo hedduu jira kan agarsiisee darfadhee jala seenuudhaan bakka viidiyoo jedha kana jala seenuudhaan viidiyoo babbareedaa kan isin fayyadu ajjala argachuu dandeessu. Irra seenaatii irraa baradhaa isin jecha warri haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina akkasuma viidiyoo kana laayikii tuqudhaan dhaggeeffadhaa isin jira. Gara barnootaa isin oofaa na waliin tura. Website kana irraa haala kamiin argachuu dandeessan maqaa isaa warri barbaadan jechuudha. Website kana maqaa isaa warri barbaadan Chrome irra seenuudhaan appii miti yookaan immoo website dha. Appii illee ni jira, appiidhaan ni jira akkasuma website dha kun kan isin itti fayyadamuu dandeessan. Google Chrome irra seenuudhaan maal gootu asirra bakka Google Chrome yookaan immoo Google irra seenuudhaan bakka search kanatti waan amma an jedhe kana ni barreessitu jechuudha. Haala kanaan barreeffama kana ni barreessitu asirratti barreeffama asirratti beast beat bakka jedhu kana beast beat bakka jedhu kana barreessuudhaan gara fuula duraa deemtu. Barreeffama kana egaa haala kanaan barreessanii maqaan isaa duraan akkana hin turre hamma immoo bara kana keessa haala kanatti jijjiiramee jira jechuudha. Duraan maqaan isaa akkana hin turre yeroo barsiisu. Kanaafuu website kana haala kanaan yeroo isin irratti beast beat jettee barreessan beast beat jettanii eega barreessanii haala kanaan isin bana yeroo isin bane kanuma awwalaa kana isin dhufu kana irra gaxuqxu yeroo takkaaf bakka kanarra yeroo takkaaf eega gaxuqxanii gara fuula duraa haala kanaan isin oofaa jechuudha. Haala kanaan yeroo inni isin naqee suuta jechuudha maal gootu asirratti yoo duraan akkaawuntii isaa qabaattan ni seentu yoo hin qabne immoo gubbaa kana irraa jechuudha akkaawuntii isaa duraan hin qabne asirra dhufuudhaan mallattoo kana tuqxu bakka kana yeroo takkaaf ni tuqxu jechuudha. Achi dhaxxanii bakka kana yeroo tokko tuquudhaan haala kanaan isin bana yeroo isin achi tuqxan haala kanaan asirratti haala kanaan isiniif hin ba'u maaliif awwala banattanii gatii hin jirree fi lakkoofsa bilbilaatiin seenee yookaan immoo lakkoofsa bilbilaatiin paaspoortii itti naqiseenee isin gaafata jechuudha. Bakka kanatti bakka sanatti lakkoofsa bilbilaa yoo dhiqqata duraan seenteeraattan loogiin gootu yoo seentanii hin jiraanne immoo register bakka jedhu tuquudhaan paaspoortii fi lakkoofsa bilbilaa keessanii itti naquudhaan keessa seentu. Yeroo isin keessa seentanii kaatan haasaa qabdan isinii baasa jechuudha. Baalaansiin keessan 00 asirratti kun fakkeenyaaf akka birrii Itoophiyaatti kan agarsiisaa jiru yookaan immoo akka birrii biyya keenyaatti jechuudha Itoophiyaatti jechuudha asirratti kan agarsiisaa jiru akka Itoophiyaa birriin 00 akka ta'u keessan jiru agarsiisaa jira. Yoo itti guuttan haala kanaan isinii baasa. Haala kamii itti guutuu dandeenya isa jedhuu fi bakka kana birrii yoo jiraate taphachuu dandeessu jechuudha. Geemii isaa dhaxxanii marsaa takka qarshii 5 qarshii 10 hamma barbaadaniin taphachuu dandeessu. Asirratti birrii guutuudhaaf bakka kanatti birrii guutuudhaaf maal gootu tuqaa saniin eega tuqxanii bakka kana bakka mallattoo diimaa kana tuquudhaan keessanii seentu jechuudha. Birriitti guutuu barbaadan mallattoo diimaa kana tuquudhaan gara keessanii seentu. Achirra eega tuqxanii deposit bakka jiru isaa tuquudhaan haala kana isinii baasa. As keessaa haala isin bakka hammaatti bilbila keessan irratti akkaawuntii sana irratti maallaqa erguu dandeessan isin agarsiisu. Achirra tuquudhaan baalaansii achirra galfachuudhaaf rangadeen kana akkaawuntii isin banachuu qabdanu isin agarsiisa jechuudha. Akkaawuntii isin bilbilatti barattanii itti fayyadamaa jirtu yookaan immoo barattanii bilbila keessan irraa qabaachuu qabdu jechuudha. Karaa isin ittiin appii kana yookaan immoo website kana irratti maallaqa guutuu dandeessanu rangadee kanatti argattu jechuudha. Asirratti waa hedduu isin agarsiisa akkaawuntii hedduu jechuudha yookaan baay'ee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf asirratti ni jira asirratti shop bakka jedhu kana kan jallaa asirratti teeleebirrii ni jira akka fakkeenyaatti akka bakka nuti jiru akka Itoophiyaatti teeleebirrii fayyadamuudha yookaan immoo appii teeleebirrii banattanii
fayyadamuu dandeessu jechuudha. Irra baay'een keessan viizaanii fi peepaaliin kan wantoota biyya alaa akkaawuntii biyya alaatti dalaguudha. Achirra tuquraallee kanneen kana arfan qabaachuu qabdu jechuudha. Viizaa kaardii yookaan immoo maastar kaardii jechuudha. Peepaalii Itoophiyaa keessa warri jirtan immoo teeleebirrii kana banachuu qabdu jechuudha. Teeleebirrii akkaawuntii yoo banattan irratti fayyadamu yookaan immoo teeleebirrii irraa itti guuttachuu dandeessu jechuudha. Asirratti paayedha. Ammallee teeleebirrii sin agarsiisa. Gosoota 5 sin agarsiisa. Maastar kaardii fi akkasumas viizaa kaardii akkaawuntii biyya alaa sin agarsiisa jechuudha. Keessatti akkaawuntii ittiin maallaqa irratti ergachuu dandeessan jechuudha. Asirratti akkaawuntii kana fakkeenyaaf gosta akka qabdu yoo ta'e akkaawuntii kana jechuudha. Kanneen kana Itoophiyaa keessa warra jirtan qabachuu barbaadan teeleebirrii karaa teeleebirrii yookaan duraan ibirrii irra ture amma karaa teeleebirrii irraa achirratti guuttanii itti fayyadamuu dandeessu sin jecha. Fakkeenyaaf maallaqa itti guutuu barbaadan bakkuma dippooziit bakka jedha kana tuquudhaan bakka kanarra eega tuqxanii gara fuula duraa isin naqa hammallee yeroo inni haala kanaan achirra tuqxan isin naqa asirratti maallaqa isin gaafata. Rangadeen kun maallaqa yookaan immoo qarshii isin gaafata. Qarshii isin karaa isitti ergattan qarshii 20 50 200 500 isin baasa maallaqa jechuudha. Hammallee asirratti maallaqa ni filadhu yookaan immoo amaanut bakka jiru yookaan immoo maallaqa bakka kanatti akka birrii 20 isin gaafata. Kanneen keessaa tokko tuquu dandeessu jechuudha. Warri akkaawuntii kana qabdan jechuudha. Akkaawuntii kana yookaan immoo warri bakka biraa jirtanuu kanneen biroo fayyadamuu dandeessu. Warri immoo Itoophiyaa keessa jirtan kanarraan erguu dandeessan yoo kaardii qabattanii fi yoo peepaal akkaawuntii qabattan akkasuma Itiyoo Telekoom kana yookaan immoo teeleebirrii kana yoo qabaattan irratti ergitanii taphachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu as keessaa ni filattu qarshii 20 yookaan inni eegalu 20 irraa eegaluudhaan tokkorra tuquudhaan itti naquu dandeessu. Yeroo itti naqxan lakkoofsa bilbilaa isin teeleebirrii maratti isin gaafata. Yeroo sana lakkoofsa bilbilaa isaatti naquudhaan isin ta'uudhaaf yoo koodii ergellee koodii verifiikeeshinii yoo ergellee koodii sanatti naquudhaan qarshii barbaadan filattanii eega kaatanii isiniif guutamaa jechuudha. Bakka sanatti isiniif guutamaa. Fakkeenyaaf yeroo itti guuttanii dhuftan isirratti argattu. Ammallee yeroo maallaqatti naqxee kaatan maal gootu as dhufuudhaan mallattoo bakka tuqaa 3 gubbaa harka mirgaa jirtu kana bakka kana ni tuqxu yeroo takkaaf asirra eega tuqxanii bakka kanatti dhufee isinii bahaa jechuudha. Maallaqni isin achirraa ergitan asirratti dhufee maallaqni kun bakka amma 00 jedha kanatti dhufee isinii bahaa jechuudha. Yookaan immoo isinii guutama bakka kanatti jechuudha. Asirratti ni argattu jechuudha. Kaawwalaa kaaratti isinii guutama yeroo itti ergitan achirraa akkaawuntii hammaa irraa filachuudhaan yoo itti ergitan asirratti argattu jechuudha maallaqa sana. Asirratti eega ergattanii kaatanii dhaxxanii taphachuu dandeessu geemii sana jechuudha. Fakkeenyaaf irraa baasuudhaaf immoo bakka kana ni jira bakka withdraw bakka jeekaa tuquudhaan yoo irraa baafachuu barbaadan akkaawuntiinuma isin irraa itti ergitan sana irratti ni deeffattu jechuudha. Irraa baafachuu barbaadan akkaawuntuma hamma isinitti hime kanneen arfan keessaa tokko qabaattan akkaawuntii sana irratti baafachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan kan isin taphachuu dandeessan geemii filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan dudduubatti deebi'ee isin agarsiisu. Geemii filattanii kan isin taphachuu dandeessan gubbaa kana irraa akka barbaadan filattanii taphachuu dandeessu geemii kana dandeessan jechuudha. Geemii kanneen keessaa akka barbaadan yoo filattanii taphachuu dandeessu. Fakkeenyaaf asirratti tuqee isin agarsiisu geemii takka irraa yoo keessa nagalcheef jechuudha. Saantima gatiin keessaa hin qabne jennaan keessa nagalchuu. Haala kana isin dhaqee birrii asirratti ni filattu. Fakkeenyaaf birrii 5 yoo ta'e birrii 5 yoo ta'e filachuu barbaadan asirratti tuqxan fakkeenyaaf bakka kana yoo tuqxan jechuudha. Bakka wanni kana asirra kana yoo tuqxan birrii asirraa filachuu dandeessu. Asirratti ni lakkaa jechuudha. Yoo taphachuu jalqabdan asirratti ni lakkaa. Asirratti tuquudhaan akka hin nyaatamne yookaan immoo eeggattanii sutumaan dudduubatti ofumaan deebisa waan ta'eef eeggattanii taphachuu dandeessu jechuudha. Asirratti birrii barbaadanii filattu. Yeroo isin erga tuqxan birrii 10 filadhuudha. Yoo barbaadan birrii 20 30 40 hanga barbaadan filachuu dandeessu. Lakkoofsi kun hanga 100 deemuu danda'a. Birrii isin keessaa qabdan immoo gubbaa kanarratti arguu dandeessan. Birrii amma keessaa qabdan asirratti kun isinii baasa 00 waan ta'e jiru fankoo yeroo isin birrii achi itti guuttattan asirratti isinii baasa. Asirratti yeroo isinii baase birrii asirraayyuu kan inni qannasu 5 taphatti guuttattan 5 yoo taphattan 45 gala akkasiin qannasaa dhufa. Yoo dhiqata paawurii isaa lakkoofsi inni isinii qottoro kun lakkoofsa isaa kana haala kanaa isinii lakkaa'ee lakkoofsi kun hanga 200 deemuu danda'a. Lakkoofsa kun hanga 200 deemuu danda'a. Birrii hamma isinii dabalus gubbaadhuma mirgaa kana irratti argattu lakkoofsa sanaan yeroo inni qarshii 30 ga'e dhaabuu dandeessu yookaan immoo qarshii 100 ga'e yookaan 50 ga'e 20 ga'e dhibba kanatti isin agarsiisa. Isin hamma barbaadan yeroo inni ga'e dhaabuu dandeessu. Yoo dhiqatan immoo isinii hin cufin cufame maallaqicha isin jalaa fudhachuu danda'a. Kanaafuu carraa keessaniin bakka kana seentanii yoo taphattan haala kanaan jechuudha. Yoo taphattaniittan maallaqa hamma barbaadda yookaan immoo maallaqa argachuu dandeessu. Kan isin irraa baafachuu dandeessanu withdraw bakka hamma isin jedhe kana seenuudhaan withdraw bakka jedhe sana eega seentanii wantoota itti baafattan isin gaafata maallaqa sana
akkaawuntii ammaan isin agarsiisee kan indaallee isaa qabaachuu qabdu jechuudha. Akkaawuntii sana yoo qabaattan bakka withdraw jedha kana tuquudhaan haala kanaan yeroo isin asirratti tuqxan ammallee withdraw bakka jedha kana bakka mallattoo samaawii yookaan immoo bicaa kaa tuquudhaan maallaqa baafachuu barbaaddan as keessaa ni tuqxu irra eega tuqxanii lakkoofsa bilbilaa isin irratti baafattan isin gaafata. Lakkoofsa sana itti naquudhaan yoo dhiqata paaspoortii isin gaafate paaspoortii itti naquudhaan yoo teelebirrii ta'e gara teelebirriitti yoo kaardii ta'e gara kaardiitti peepaalii ta'e gara peepaaliitti isin guutama isin jecha haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Carraa keessanii maallaqa irraa argachuu dandeessu. Websaayitii kana irra maqaa isaa warri feetan dhugaa akkuma hamma isin agarsiise best bit bakka jedhu kana kurumii irra galuudhaan barreessuudhaan bakka Google Chrome ka searchii irratti best bit bakka jedhu kana barreessuudhaan argachuu dandeessu. Haala kanaan karaa isin itti baafattanuu fi karaa isin itti argachuu dandeessu haala itti taphattanu geemii haala kanaan isin galeera jedhee abdii guddaan qaba. Barnoonni koo har'aa asumatti dhaabbata. Kanneen keessaa gaa wantoota isin galuu jiraatu komantii na barreessaa isiniin jedha. Barnoonni har'aa asumatti dhaabbata. Gaaffii qabaattan komantii na kaa isin jecha warri haaraa taatan sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Hanga walitti dhufnu nagaan tura.